وان أما أبادر سجافة كنا والنيو كان أكا personality مزيتي أسميتي والنيو كان نموني إنسان تفيدن سميلا ركون قبضو إنجرتاتي أو جرات اللي وان تكلمة دبت لوتي وانا تشرافي نمو أكا نمتوكوتي ركون قبضو أما تكونتس نبتة جرتوانتي وان جران لي سنتي ما أتلي أفان كيتين وان تك وان مدانيو تبين Ummati ki Oromoo tokko farratti warna wajjin callaqabaatu tanis galatooma lubbuudhaan hafeen jira. Ani amma yoonaatti isa lubbuudhaan hafeen gammadaara malee waan ragee ifatee lubbuudhaan bu'u qofatti gammadee jira. Naa jiraadhaa isiniin jaalladhaa itti aansuudhaan gaaffii keessan immoo narra ga'uu dhiisas lubbuudhumaan hafeen jira. Kanumatti alhamdulillah jedha. Taasoo immoo wanti narra gees immoo hin jiru. Ijoolleen na fudhanii asiin nagaanii jiranii. Lafaa dubbiin qotamee kaafamus faayidaa qabu. Sababa kootiis wal fixuun barbaadu. Saniifuu dubbiin dheeressinaati. Rabbi jedha golaa keessanii obboleetti keessanii ilmoo keessanillee kan isin ta'u ni jira. Akkasitti bakkeetti hangatinaati bakka naadhaa. Wanti darbeera hundinuu Oromoodha. Aasaa achi laaqee walitti isin naqurra dhiifama guddaa anuma ilaalaati. Ana ilaalaati. Dara an nama biyyaa bahee waggaa danuu biyya namaa ture miti waggaa lama reefee jechuudha. Waggaa lama. Garuu maalinatti qoqqayyaree akka dhiiraatti baduu keessas dalagataan ture. Kadhe jechuudha. Ta'uu didee icciitiin Oromoo isin biratti bahee sinumti naafura. Walitti isin naquun faayidaa hin qabu. Anaan maladhaa malee wanti darbeera. Himadhus dhiisus maal faayidaa fida? Hundinuu sababa koo waliin fixinaa isinis rakkoo narra hin geenye alas anaa edaa dhiisaa jilbeeffadhee ijoollees dhiisaa homtuu narra hin geenye wallahi. Wanti akka wanti jennu nama rabbii jibbiifate malee nama jibbiifate. Jallis Oromoo waan ta'aniif dhiisaa waliin fixinaa naattanii yoo na gargaaru kanaanaa batta dhaanaan gargaara. Sanalatti dhiisa. Utuu nama kee dubbii olii gaffaale wal fixuu malee waa tokko faayidaa hin qabu. Waan ta'eef Oromoo kiyyaanaa jedha dhiisaa lubbuu kiyya baaftaniittu naaf galatooma. Saniifuu anis mana rabaa keessas dalagaa ture. Ji'a 8 dalagee naa ta'uu didachis poolisiin na baaseetu badoo keessa akka dhiiraatti maalinatti hunda isaa qayyareetiin dalagaa ture. Viidiyoo kan isin argitu laayif irrattis nama baay'een na ilaalaa ture. Ijoolleen baay'een na beektu garuu dhuskadhee akka waan natti toletti dalagataa ture. Naa ta'uu dide ciitii koommaa eegga bahe fala naadaa ana bicheen dadhabdanuuti. Hanga ani kanana godha dheedhee himu xaaxaa baay'isuu dhiisaati ana bichittiidha fala naadaa ana tokkitti hin dadhabdan Oromoo kiyya. Iga kiyyaana bichaan dadhabdan kana bichaadha fala daa malee waan birii dhiisa bakka hin kaasin hamtuun irra hin geenye lubbuun koo hafee jiraami dhiisa bakka waan birii anaa edha dhiisa rabbii jedhaatti anaa lubbuu koo hafee edhaa kaasaatu aramii billaan itti fudhatee argaa turtanii isan hafee jira naaf galatuma warra dukka cannaqamtan anaa fala kooftuu bakka hin gaa ulfaadhu bakka dhaabin gaa wanni asirratti beekuu qabdan ergaachee baate homaa irra hin geenne falli jiru amma mala naadhaa jetti namoonni siif ol fixanillee si madeessuuf osoo hin ta'in si jabeessuu fi kun isii adda gootanii isiiyyuun arginee jedhanii namoonni guyyaa lama hirriba sii bulan sii dhiisanii ati argamuudha. Gaafa ati argamtee iddoo nama nuti qabanyu jaalannu bira geette immoo namoonni hunduu dhiisee jira siif jecha dhufee namni hunduu as ta'aa jira. Falli jiru amma mucayyoon silaa dhufte as geette falli isii maali osoo hin ta'in akka yaada kiyyaatitti dhiifama naa godhani mucayyoon tuni shamara akka isiittu mallaqa namarraa fuudhee mallaqa namaatiin mucaa hawaanaa irraa fuudhee akka jedhanitti mallaqa namaatiin as fidde mucayyoo tana gargaaramoo mucattiin sunis booyaa jirti tokkummaallee mana baratee akka itti haasayaa ture argitanii mallaqa 5,000 mucattii sanillee fala itti godhaa mucayyoo tanallee fala itti godhaa jechuudha. Osoo waan biraan taane akka yaada abaazarriititti osoo mallaqa mucayyoo sanii maama bayaaninillee jidduu kana maqaan badaa jira waan ta'eef kana namaa seerroo makii harkisaa warri mudeetara abaaboo darbaarti makiin. Tole ilaa asirratti maan ilaalaati fala kana itti godhaa makii yoo jiraatte immoo seesisaa baarakallahu fiikum. Asirratti yaadni baduu qabaa obboleeyyiin amma waliin mataa dubbii Koi kasiin kennine maamma baan hin kenne sabrii godhu mucayyoo riyaala 5,000 illee kennite anillee riyaala 2,000 kafalee achi ishii fide fuulduruma ishiitti arabticha ishii fidetti hin kenne riyaala 7,000 wanni sun wanni isheedhaaf baay'ee jechaadha walumaa galatti. Lammaffaa mucayyoon kun waan garaa nama nyaatu akka dhiiraa bolokeetti baachaa akka dhiiraa gaala faana fiigaa dalagaa turteerti hin mijannee fi waraqaa jireenyaa hin qabdu an akka kiyyatti yaada dhuunfaa kootii yoon baadhe asuma gabaabsinee obboleetti kenna waraqaa haa godhattu waraqaa haa sirraa'uu fi mallanni yoo argame waraqaa sirreeffachuu dandeessu waan ta'eef waan sanirratti dalagaa waraqaan akka sirreeffattu godhaa fi waan dandeettaniif
Erro jiddu modetara nu kenni yookaan makii galcha qaata lakkoofsa tokko barreessaa arte jala. Abaaboollee darbaa turte. Makii miti yaa. Isinatti fakkaanne. Makiidha. Magiin hin dhufatte galchaan hin dhufatte dabalee dubbiseen dhufatte. Argeera ni akkam. Amma walumaa galatti an akka kootti mucayyoon tun biyya kana keessa gara feete deemtee illee dalagaa feete deemtee dalagatuu kadhanneetu osoo waraqaan sirreeffattee waraqaa akka sirreeffattu haala haa goonuu fi idaa riyaala 1700 irra jiramu kana ammoo haala waan jira ummataa qajeelatti ifa godhiif. Okay. Wanti ani keessa dhali yaa ummata kiyya waan isin mallaqa jettan kanaan quban qabaramnillee wanti inni waan godhen jiru tarii jara ajandaa dheerafachuuf kana fidan ta'uu danda'a isa achumatti dhiisaa jireenya jechuu barbaade ta'uu danda'a. Yaada jara ani hin beeku jaraan dubbadheen beeku silkii iyyuu jarnatti hin kennin sabaqaalee naan banne amma reefas ga'ee isaanii silkii qabadhaa yookaan isaa fi edda galgala yeroo mana isaa galoonni sabaqaa naa banan. Siimiin isin jiru siimii gatiin naan achuma irratti gate anquban qabu kana hunda erga asirra dhufee immoo kana dhagee waan ta'eef anquban qabu jarrata ajandaa dheerafachuuf fidan ta'e aramnillee waan hin gaafanne maalillee hin jennu aramni immoo kan inni kubaalaa kaasee bishaan fide birrii 1,200 qofa risiitii argeera muzeen erguu risiitii waan itti agarsiise kana qofa ija kootiin arge kan birii immoo ani hin beeku siin jechuu barbaadeetani waan hin beekne tokko walitti sin diruudha gaafan dubbadhu anis jireenyi koo kun hin qabama jireenya wal sinitti diruun faayidaa naaf hin qabsanii fi uummata kiyya malee waan hin beeku irraan jiru. Qeerroon kafalee argitati. Kan inni tubaalaadha immoo bishaan geesse ija kootiin kan arge ganama sana erga aramna obbirana bushee obbirana oolchee maallaqa koo fidaa jedhe maallaqa maalina isan tubaalaadha si fidee jedhe wanti obbirana bushee na oolchee fi lookeshina erguu diddaniisi. Ani silkiin kan koo cufee rannuma sanayyuu siimis keessaa baasee gateera lookeshin namni ergu hin jiru maallaqa isaa immoo kan inni tubaala kaasee bishaan fidee 1,200 qofa riyaala 1,200 qofa risiitii iyyuu argeera. Tol achi agarsiisu too kan kafalee kan kafalee waa garte? Kan kafalee waa garte? Isa arge. Barreessaan jedhaarte see malee. Meeqa argite? 2,000 miti kan qabu. Walumaa galatti wanni biraa wanni dubbattu kan himattu jira. Kan maal himattu? Kadura meeqa jette qeerroo ka ijoolleen 5,000 jetti miisiin 2,200 jetti. Dhageettan ka Oromoo wanni qarshiin ka qeerroon baase 2,200 kun immoo 2,200 jetti qarshiin 3,800 immoo bakka jiru hin fuutanii sadilleen gaafattanii dhugaan jirtu tanuma haala gaas gabaabatti mucayyoon azzalaa booyaa jirti ta qarshii 5,000 yoo san ruhii Oromoo baasaa ruhii nama tokko baasa jettee namicha hawaalaa irraa fuute orga edaati bootti sunillee booda numa qaaqa ta'a sunillee miidhuun nuun ta'u mataa miidhatti wanni amma mucattitti bahe 7,000 kana keessaa jidduutti suni 2,200 jedhanii 4,000 2,200 immoo waan taatellee isintu dubbata iluu fa'a farsoo fa'a dubbadha yoo isin dubbatin farsoo nullee yaabuu nuure maanuma irratti iftan iluu. Jiraashee kamaal dubbadha dubbata argamu mee maal dubbadhu naan jettan. Mucayyoo ni mataa arti ifadhu mucayyoo waan taatettani haa'ee maktummaa oolu. Mee gara keenya yeroo takka yoo iluun dalagaa jiraate nan dubbadha yoo iluun hin dubbanne. Ila mee akkana goonu. Muzammiliin illee namoonni mana maakii turan yeroo sanitti mushawwara hin qabaa jennaan mushawwarri meeqa siin jedhee jennaan 5,000 jedhee waan yeroo san namni hunduu dhaga'u jechuudha. Abizarri illee hin jiranii abizarri waan jiran natti fakkaanne garuu haadha faateefaa jira. Okay 5,000 saniin baasii jedhaniin fakkeenya amma dallaalli tokko waa gurguruuf gidee ka'u waan irra barbaadatee waan haga tokko itti fidee abbaan bitatu sun ammoo waan dallaalli itti fide san kaffala. Akkasii mi jira keen yoo dogongoruu baadde jecha. Muzammil mushawwara kana birrii 100 akkasii kennaa jedhu yoo barbaade mucayyoo tana achiinaa fuutee birrii 100 akkasii kennaa jedhee isinit dhufee ammoo isiniin 5,000 haa jettu. 5,000 saniin nuu tahaa itti nu ergii jettaniini makiinaa eega kafale fedhu Muzammil birrii 5,000tu dorgatee na xaa fuudhu fakkeenya jedhaa beek. Yoo 5,000 sanirraa haga arabtichaa walii gale san waan arabtichaa walii gale arabtichaa dabarsee hanga kaayyoo hambifate san waan dallaalumtadii ofii yookaan ammoo waan irra barbaadatu sana itti fudhatee ta'a jecha. Si galee arabtichaa yoo fedhe 5,000 kennu yoo fedhe 100 akka haa kennu. Kuni ammoo wanni kun yeroo sanitti waan mucattii tanaaf ta'u jedhanii oolchan. Okay.
Lakki amma muzammil birrii kuma aganaa sirraa fi arabticha gasin fudhanne fidi jechuu ni barbaadammoo. Lakkiitii kumni shanii kun kaffallee jirra deebuu qaba jettammoo maaliif yaada kana kaasuun isin barbaachise akka kootitti. Kanarra ammoo lakki mucayyoo tana isin gargaaru riskii rabbii barbaadadhu jechuun afdala yoo hin gargaarre jecha. Mucattiin dhugaa dubbataa jirtu yeroo kaan dubbii kana wajji yeroo kan kana kaleessa ragaatee gammaatti. Ina meedhiisa mucattiin leedhiisa jaala mucattiin leedhiisa jaala. La mucattiin leedhiisa ana akka kootitti wallaahi ani jecha akka kiyyatti akka hafarsaatti dubbii tanallee dubbii namaallee ajandaa namaallee keessa seenuu dhiise jecha maaliif ennaan namni yoo waa dubbate jaalamee nuti qabadhu gisee takka sagalee wayii jala deebiin. Ajanda nama keessa seenuu dhiise garuu giseen namni ijoollee sanillee usmee faallee harkatti qabee hattoota maaliidha. Mooyyeetii qabadhaa ganamni haasa'ee ka'uuf sagalee keessa deddeebisaan. Giseen usmee fa'aattillee dubbiin jajabaatte keessaan itti dhaqee gooddanyoota waliin nyaannee waliin dhuunee afniyyee dabalannee lakki mucayyoon yoo isin harka jiraatte yoo 70 uummanni jedhu kanallee ta'e falli wanni jiru mucayyoo fiddanii garagasiitti akka mucayyoon jirtu namni baree ergasii ammoo nama barbaadan biratti haa mucayyoo ergatanii jennaan yeroo san namni mucayyoon bira deemtu jirtii jennaan nu gaafatan hayyee nama hin barbaadanne inni gastiirra gisee dhufne qeerroo arganne qeerroo mucayyoo tana ati amma bakka isiin jirtu kanarraa birrii 5,000 ani keessan seenne keessallee galleecha yeroo san qeerroo ni jira qeerroo waan kafaltu nutu waan bisharraa bakka amma isiin jirtu kanarraa sibiraan dhuftu nutu kaffala mucayyoo tana bira nuu fuudhuu dandeetta jennaan rakkoon qabuu nuun jedhe qeerroon akkasi guruppii hidhannee guruppii keessan qeerroo mucayyoo tana bira fidi erga bira fidde booda waan kee ka itti kafaltetti dubbanna achitti ammootu waan 5,000 isaan akkatti walii galaniin fedhan muzammiliin birrii haganaan bakka akkanaa nuu geessi jedhanii makka nuu geessi jedhanii jidda nuu geessi jedhanii isaantu beeka nuti ammoo ka beeknu maalidha birrii qeerroon bakka sanii fuudhee mucayyoo tana Oromootti as baasuuti isinii galle wan akka kiyyatti wanni an beeku jechuu qeerroon yoo 2,000 si gaafatan 2,000 yoo 1,500 si gaafatan 1,500 waan mushawarri si gaafate kaffalii irraa fuudhenneen kanuma wanni an beeku malee waan 7,000 8,000 9,000 hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waan hin beeknellee keessa seentee dubbachuun nama dhibaa jecha akka itti yeroo san makiin faatiitti walii galanii 5,000 mucattii kafalchiisanillee hin beeknu jechuu hin seenne namni ragaa namatti ba'a yoo keessa hin jiru jechuu kooti kanaaf mucayyoo tana ammoo ijoolleedhaan birrii amma yoo 5,000 fudhattanuu 5,000 oliyyuu fudhattanuu 70 kanayyuu isinii kaffalanuu mucayyoo waliigalatti qeerroo bira geessaa jennee namni ijoollee gaafate aanaa afmiyyeedha dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha kanaan ala wanni beeknu hin jiru kanarratti ammoo mucayyoon gargaarru yoo jettan dhiisaa malee mucayyoon sirrii ni mannee mucayyoon dhugaa hin jirtu duuba mucattii waan hin jirre fiddee araba akkasina godhe yookaan ammoo ijoollee tana akkasina godhe yookaan ammoo ijoollee tana waan hin taane narra dalage yoo jette faayidaan maayin faayidaan keessaa argattanoo maali hin jiru faayidaan jechuu yoo gargaaruun feene ima dhiisa dubbii Billeen qabu. Asaatu duruu barbaade diree kana na godhani na gargaarsin jechuu wallaale dhugaarra hin jira ammas taanaan sinamanuu dhiisaa malee keessa korabbiitu beeka. Waan argine dubbachuu maaltu na geessare waan arge qofa malee. Mataa dubbiitti mucayyoon tuni akka wanni itti mataa jirtu mallaqa wanni hin arge kana lammaffaa waayifaayi naan bannee waan jiraachitti dhufee dubbachuu danda'a ture bilbila na barsiisanii silaa ummata waliin agarsiifnedha malee wanni akkamiin poointiitti isiin kaastee haasa'aa jirtu waan biraa waan paarsenaalii akka dhuunfaatti ijoolleen sun kan nagoota jettee haasa'aa jirtu wanni irraa hubadhee illee hin jiru. Amma gara furmaataa maaltu furmaataatti osoo deebinii bareedaadha akka kiyyatti. Nagaan siniif ta'u dubbatuun danda'ama. Jirta akkam naguma dubbatu Markos. Galatooma ulfaadha hundi keessanii yaa wanni isin asirra jirtanii fi furmaatuma barbaadu waan ta'eef rakkina hin qabu. Garuu waa tokkotu gaafina ta'e erga iddanii jalqabuma silaatii namni tokko waan keessa darbe istoorii keessa darbe akka namaa galutti namni akka irraa waa barutti already mucaan kun si bira geettee jirti kana booddee waan taatus hin qabdu waan sodaatus hin qabdu. Mucaan kun immoo billaa jiraati. Osoo galgala sana arabni sun gaafa billaa sana itti qabatee jiru too duuteetti ta'e seenaa ishee raawwateera. Kanaafi amma wanni isheen keessa dabarte hidhaati namni seeraan gaaffii gaafate maaltu si mudate akka namni waan biraan irraa baru ijoolleen keenya biyya sana jiran booriftaaniif akkamitti akka of eeggachuu qaban irraa baruuf sidha suuta jettanii gaaffii jalqaba maal keessa dabarte akkamitti manaa baate maaltu si mudate eessa dhatte piroosesii keessa dabarte sana utuu sirnaan himtee gaaffiin seeraan qarshiin irratti ba'e maalitti ba'e Gaaffii keessa dhufa ture wanti kun. Amma isin dhattanii dhumarraa gaaffii gaafattan.
Wanni tokko wanni soraatan Oromoon asirratti waan wal godhu qabu. Mucayyoon kun immoo gaafa dubbattu yoo ani dubbadhee waan akkasiitu narra gahe yoo isin jedhe warti isin naquu ta'aa jedhu eenyuuf eenyu warti natti uummanni kun homaa siin godhu lubbuu kee rabbi si baraareera amma kun qeeroo bira nama bira jirta na waan soraatu qabdu kana booddee gargaarsaaf yoo ta'e immoo Oromoon si bira dhaabbatu garuu jaallatu jibbitu silaati utuu miidiyaa guddaan jiraate mucayyoon kun intarviyuu taati umurii kanaan biyya ormaa keessatti piroosesii sana keessa darbuu waan salphaa miti kanaaf jalqabuma gaafa gaafii dhiyeessitan nama tokko duwwaatu gaafatu akkam nagaa keetti nagaa jalqabaa qabee waan ishee mudate waan keessa dabatan garadarsee yoo Oromootti tokko nullee barumsa irraa arganna garuu inni kun dhufee yaada himaa inni sun dhufee yaada himaa mucayyoon himachuu sodaatti akka waan harka ormaa keessa jirtu sigale kanaafi waan seeraa godha gaafa goota waan seeraa waan namni waan raabaruu danda'u maabu mucayyoo burjaageessanii ofii keessanii wal burjaageessan jechuudha kanaafi histoorii keessa dabarte waan ishee mudate du'a waaqayyo ishee keessaa baase arabni sun billaa kaawwatee fuul duratti itti sirbaa ture maal goote yeroo sanatu mucaa kana galaafatee dhate kam goote amma immoo erga waaqayyo lubbuu ishee baate maatiin dhagaan uummata irraa baru waan keessa dabarte waan nama dhoksitu qabu tokko tokkoon bakka akkasii gaafa geesse maal si mudate achi gaafa geesse yoo kana keessa gaaffiin si dhufa akkanatti ciitiin baatu jechuudha. Nama tokko waan suraatu qabaatin waan keessa dabarte waan waaqayyo keessa dabarte hawaasa keetti madda. Arabni suwaasii haa godhu Oromoonis suwaasii haa godhu ijoolleen lamaan suni si baasuuf miina guddaa taphataniiru. Ijoolleen sun lamaan jechuudha warri kan isa si fidan sun haa ta'u malee wanni isaan godhan sana waan beeknu hin qabnu isaantu beeka isaaniif rabbi duwwaa beeka nu namatti illee fara dhufa si teessan isin waan hundu